मैं magaalaa Jimmaa akkamitti agarte mee? Magaalaa Jimmaa almost waggaa irraa dhufnee turre. Kabajamoo Prime Ministeriin keenya jaalatamaan keenya wajjin haala filannoo sana har'a gin waggaatti hin deebi'e waggaa tokko keessatti wanta arge totally different. Kun miidhaginni isaa maal isaa baay'ee jijjiirama guddaan irratti arge. I expect waggaa lama sadii booda magaalli kun magaala guddattuu taate magaala miidhagduu magaala biizinasafis maaliifis hawwatamtu akka isheen taatu nan argaa. Maaliif jennaan waggaa tokko keessatti jijjiiramni guddaan akkana arguun koo anaaf baay'ee gammachuu guddaan arge. Mee ayyee galatoomi Mansuuree mee namoota Jimmaan dhufanii hin beekneef gara Jimmaa akka dhufan mee waamicha akkamii taasista akkamiin affeertan? Ilaa wanti guddaan maayini Jimmaa hangafa hundaati biyya Abbaa Jifaarii biyya nyaataa biyya dhugaatii biyya jaalalaati biyya immoo birriin jirudha. Especially investoroonni bunarratti dhuftanii asirratti warshaa adda addaa dhaabuudhaan magaalattii keessatti immoo especially gamoo gurguddaa dhaabuudhaan galii gaarii argachuu dandeessu. Biizinasafis waan guddaa waan saffisiisaa waan jiruuf chaansii kanatti fayyadama. Ayyee galatoomi.